Waaqayyo isiniif haa baay'atu. Bakkaa fi haala isin keessa jirtanitti hordoftoota Aastuu Indikiyyaa YouTube hundumti keessanuu akkam jirtu? Nagaa keessanii? Ani nagaa koodha. Waaqayyoof galannaa ta'u. Warreen chaanaalii kanaaf haaraa taatan sabiskiraayib gochuudhaan maatii nu ta'a. Warreen maatii keenya taatan immoo laayik sheer gochuudhaan nu jajjabeessaa jedheetan kabajaan siin gaafadha. Har'a kophaa kun dhufeeni maaliif kophaa ishee dhuftee jechuu dandeessu. Kana dura kiyyaanii firaankina irratti hojjettee harka golleeffadha jedheetan dhufeeni firaankina ishee irratti hojjedhu saatii misaa qopheessiin jira. Ishiin alaa ababaa jalaa xaragaa jirti. Ani immoo juusii hojjedhee nyaata qopheessiin jira. Juusii kanatti inqulaalii isaa bicaa isaanitti naqaa fi haadhofdu wajjin ishii mimmixxaadhaanii fiisoo giddaa na taasisti. Adii isaa yoon itti naqeewaniidha waan ta'eef beektii irra buruliidha waan ta'eef adii isaa keessaa calladee kun wanni isaatii. Maakkaa dharra rukutee fi mul'atu juusii fakkaata. Mul'atu juusii fakkaata. Hin beeksisu. Kun kashiiti. Kun immoo kan qotiyyala. Kanaaf kaameraa dhufkatee hin dhufti isheeti. Ani wajjumaan hojjechaa turreetu ani immoo galee nyaata kaa'ee si eegan jedhee kanaaf hin dhufti waan ta'eef kaameraa dhufkadha. Kaameraa dhufkadhu kunaa seenii. Mul'atu. Kaameraa kun ufgadheeraani iddoo isheen arginu dhoksee mul'ata. Kun nyaata qopheessee jira. Amma san cabsee dhaqee dhoksee nan waama.
Nubaduka? Asal mati bakau? Mantas. Ashe. Mantas buat nasi kulali mantas. Wah, kulali kapan? Macam kulali kau. Oh, kulali kau. Mana kulali kau? Kulali kau. Apa ni kau kulali? Nugi kau kulali kau. Nugi nugi ada sana. Na pura kilo. Na mana pura kilo. Maka susu sifat itu. Mana? Bentar aja gue menjaga. Lagi aja di rumah dia. Mana jalan jalan kan? Jalan. Harga dia. Si hujat dia. Min ada nak gede fikir jadi dah. Amin jadi. Amin jadi. Ifa magaru. Garun kurang ditena kungko seru. Ini nunggu. Ifa masih jadi lah. Ifa mana gue ni? Dalam apa kasih? Lambat ada itu sih. Lambat. Mal. Lambat. Waan baay'ee jaalladhu fattanta. Kanaafuu si deebisee kanatis kana dura mixaadhaan na gubdee gaafa sana qallaan Kuni bee waan namatti nama bishaan naaf deekaa irratti bishaan akka gannaa buufan bishaan dhuga miti gannaa faafuu bishaan dhugu. Namni ajaa'ibdu. bakka dhiifama siin jedheera dhiifama sakan kooti dhugisa kana nuna dhugaadha. Maaloo dhufi as qabi afaan kee kunyee godhes naqa. Laakiin dhuganii har'a kunoo laakiin fatte jedheera wanni koo deeffadheera. Harka koo deeffadhe gaba akkamitti dandeeffadhe jedhee yaadaa ture har'a naa dhufe. Ini bishaan dhugi. Gannaa faafuu bishaan dhuga bicha maltate. Bakka dhiifama naa godhushi. Ifamni kan qulaalas keessaa ol baasa miti. Ifamni keessaa ol Unu baasa. natti malee dhugde dagan. Lakki liqibseera. Lammata irratti maanne naannoo yoonnee wal gottatu. Gashittaan isaatu sirrii miti garuu dhiifama naa godhi. Egaa hordoftoota keenya asxuunaa argattee jirti dhugaa. Baay'ee waan an jaalladhu na argatteerra. Yeroo hunda waan ani dhuguudhaan dhuffine na argatte itti yaadda. Abada itti yaadda. Harka koo deeffadheeraanis mixaa fi soogiddaan gaafsa mixaa kalaan. Ani mee gatii sukkaara mixaan itti naqeef maaliin godhe nan balleesse sukkaara waddadeera. Kanaafuu juusiinis waddadeera waan ta'eef itti si dabalee. Vitaaminii qaba waan ta'eef rakkoo qabuuni. Kanaaf hordoftoota keenya piraankiin keenya har'a akkana fakkaata. Kiyya dhiifama naa goote. Siin godhu dachaa si deebisa malee. Kan ta'eetanii bakka nan eeggadhaan waan si godheeraan dhiifamaa nagaanuu ta'aa bakka jirtanitti laayikii sheerii sabskiraaybii gochuun dagatiin nu kiraabadhaan nu jajjabeessaa garuu dhugaan narraa nama jibbisiisa. Yaada qabdan immoo koomentii irratti nu barreessaa wanta sirreessuu qabnu sirreessaa kana jedhaatii nu gorsaa obboloota keenya siin jenna. Nagaan nu ta'a amma viidiyoo biraatii wal arginutti nagaan nu ta'a.
waaqessi wajjiniin haa ta'u isiniin jenna.